Nagaaniif jaalalli gooftaa bakka jirtan hundumatti hunduma keessaniif haa ta'u karaa TV ergaa sagalee dhugaa kana sagalee waaqayyoo kan hordoftan hundumtuu keessaa fa lafa dhiyoo baadiyyaaf magaalaa teessanii dubbii kana kan dhaggeeffattan nagaaniif jaalalli gooftaa har'a waaqayyoo bakka jirtan hundumatti hunduma keessaniif haa ta'u. Har'as waaqayyoo yeroo nu daballaan deebinee wal agarreerraa yeroo kan nuu kennee waaqayyoo maqaan isaa eebbifamu. Dubbiin har'a waliin ilaallu dubbichi galagalfamee argitaa mata duree jedhu irratti xinnoo isinii dubbadha. Dubbichi galagalfamee argitaa. Kan jedhu laalla mee mataa keenya qabannee waaqayyoon galateeffachaa kadhanna. Si galateeffannaa yaa waaqayyoo ammas dabaltee jireenya keenya irratti yeroo laatte kanaaf maqaan kee waaqaaf lafa irratti eebbifamu. Sabni keessaanis nagaa taanee yaa gooftaa har'as deebinee kola garuu jaalala kee waan ta'eef maqaan kee ulfaatu. Ilaa yaa waaqayyoo si galateeffachaa sin kadhadhaa amma dubbiin kee si dubbatamu kun maqaa Yesuus Kiristoosiin laphee ijoollee keetii argatu. Sagalee isaa ergee isaan fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee akka cafame ammatuu yaa waaqayyo sagalee kee dhagaanii sabni kee lafa jiranii lafa kufanii haa ka'anii maqaa Yesuus Kiristoosiin akka dubbii kana haa ta'uu fi dhabaa garbicha keessa na gargaarii dhaga'uudhaaf haalli nutti dhuunfa mijatu qilleensi isaa haalli isaa hundumtuu nagaa ta'u maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Waaqayyo sinaa eebbisuu jecha har'a sagalee waaqayyo keessaa dubbichi galagalfamee argitaa kan jedhuun sini dubbisaa Asteer boqonnaa 9 lakkoofsa 1 fi Asteer boqonnaa 8 lakkoofsa 15-17 sini dubbisa. Ji'a 12ffaa isa Adaar jedhamutti jiichettis guyyaa 13ffaan guyyaa abboommin mootichaa hojiirra oolee warri diina Yihuudoota irratti humna argachuudhaaf itti abdatan ture. Amma garuu dubbiin isaa garagalee Yihuudoonni guyyuma sanatti warra isaan jibban irratti humna argatanii ameen. Ji'a 12ffaa isa Adaar jedhamutti jiichettis guyyaa 13ffaan guyyaa abboommin mootichaa hojiirra oolee warri diina Yihuudoota irratti humna argachuudhaaf itti abdatan ture. Amma garuu dubbiin isaa garagalee jedha. Akkasuma Asteer boqonnaa 8-15 kaasanii dubbisaa dhaggeeffadhaa. Mordekaayi uffata bildiimaa quncee talbaa beessarraa dha'ame uffatee irratti immoo wayyaa mootummaa isa bifa adii fi bifa waaqaa qabu dabalatee gonfoo warqee guddaa mataatti kaa'atee mooticha biraa gadi ba'e. Yommus warri mandaraa Suusaan gammadanii ni ililchan. Kun Yihuudootaaf yeroo ifaa, yeroo gammachuu, yeroo ilillee fi yeroo ulfinaa ture. Ameen. Kutaa biyya sanaa fi mandaroota biyya sanaa lafuma labsiin mootichaa fi abboommin isaa itti dhaga'ame hundumaatti Yihuudoonni gammachuudhaan ililleedhaan nyaataaf dhugaatiidhaanis ni ayyaaneffatan. Namoota biyya sanaa keessaa baay'een Yihuudoota waan sodaataniif qomoo isaanii Yihuudootatti geeddaratanii ameen. Dubbichi galagalfamee argita. Haaleluuyaa. Dubbii tamma dhageessu kun waan sodaatte sun waan aasaame sun waa'ee keef waan jedhame sana sa dhageesse akkuma Mardokiyoos firraa galagalche waaqayyo galagalchee si argisiisa. Dubbichi galagalfamee argita. Macaafni Asteer kun macaafota seenaa Israa'el dubbatan keessaa isa tokkodha. Macaafni Asteer kun macaafota seenaa Israa'el dubbatan keessaa isa tokkodha. Gara 12 jiru isaan keessaa macaafni Asteer kun seenaa Israa'el kan dubbatu keessaa isa tokkodha. Dhaloota Kiristoosiin dura bara 400 fuuldura barreeffamee namni kitaaba kana barreesse Mardokiyoos jedhama. Ragaadhaan wanti lafa kaa'ame hin jiru. Kitaabicha kan barreesse Mardokiyoos ta'es kan inni barreeffame Izraa boqonnaa 4 fi boqonnaa 5 gidduutti. Macaafni Asteer kun kan inni barreeffame Izraa boqonnaa 4 fi boqonnaa 5 gidduutti. Izraa boqonnaa 4 fi boqonnaa 5 gidduun kun maal yoo jettan ijoolleen Israa'el biyya Baabiloon akka dhaqan beektu duguugamanii biyya sana akka dhaqanii isaan keessaa Izraan fadii ba'anii dhufanii mana qulqullummaa girgiddaas akka ijaaran akka labsiin kennameef akka isaan ijaaran beektu gaafa manni qulqullummaa ol ka'ee ijaaramee mul'atu diinonni Israa'el mooticha isaan ergeef xalayaa barreessanii sabni kun ka'ee gaafa mana qulqullummaa ijaare siif hin ajajamu waan ta'eef manni qulqullummaa kun dhaabbachuu qaba iddoo garaagaraatti barreessisuudhaan kan ka'ee dubbiin sun fudhatama argatee Izraafeetti barreeffamee manni qulqullummaa kun ijaarsi isaa dhaabbate. Manni qulqullummaa Izraan mana qulqullummaa ijaare hubadhaa. Izraan mana qulqullummaati kan inni ijaare girgiddaa isaa wool jedhamu sana Nahimiyaan immoo mandaraa Yerusaalem ijaare. Kanaaf inni waan dhaabbateef waan dhaabsaniif manni qulqullummaa dhaabbate. Dhaabbachuu mana qulqullummaa kana keessatti barreeffame macaafni Asteer kun manni qulqullummaa kun waggaa 16 gargar cite ijaarsisaa yeroo kana keessa barreeffame Yihuudoota warra biyya Suusaanitti afan fixuudhaaf gaafa labsiin ba'e akkamitti akka labsiin ba'e akkamitti akka isaan fixuuf jennaan waaqayyo isaan ol jetti fufnee ilaalla. Garuu yeroo sana barreeffame Izraa boqonnaa 4 fi boqonnaa 5 gidduutti barreeffame. Egaa macaafni Asteer kun yeroo barreeffame yookaan taateen macaafa Asteer kun yommuu kana raawwate macaafa Asteer keessatti maqaan waaqayyo jedhu jechaan barreeffamee jiru. Dhaggeeffadhaa macaafa Asteer keessaa fi wangeela keenya keessa wangeela Roomaa 66 keessa maqaan waaqayyo keessatti kan hin barreeffamne kitaaba 2 weedduu waddotaa fi macaafa Asteer. Adda kan godhu macaafa Asteer garuu maqaan waaqayyo jedhu keessatti barreeffamee jiru hojii akka waaqayyo macaafa Asteer keessatti hojjetee garuu iddoo biraan jiru.
hojii akka waaqayyo macaafa Asteer keessatti hojjetee iddoo biraan jiru. Kanas waaqayyo ijaan hin argamu hojiidhaan mul'ata isa jedhu nu mirkaneessa. Waaqayyo ijaan hin mul'atu hojiidhaan jiraachuusaa argisiisa waaqayyo. Haaleluyyaa. Hojjetee raawwatee waan qabatamaa erga godhee booda jiraachuusaa mirkaneessa. Kana warri theologists warra Faranjiis maa jedhu God is invisible jedhu. But he does visible and tangible works which indicates his divine presence. Waaqayyo ijaan hin argamu jiraachuusaa kan inni mirkaneessu hojiidhaan jedhu. Kanaaf macaafni Asteer kun ragaa kanaadha. Egaan Asteer boqonnaa tokkomma 22tti bara Ahashweroos biyya Hindiitii amma biyya Itoophiyaatti biyya 127 bulchaa ture jedha. Mootichi Ahashweroos kun mootummaa warra Meedon keessa erga mootummaan Baabiloon kufe mootummaa gaafa qabatan Ahashweroos kun biyya 127 kutaa biyya 127 Hindiitii amma Itoophiyaatti bulcha ture jedha. Moo'ee waggaa sadaffaa isaatti gurguddoota biyya sana hundumaaf ministeerotaan nyaachisa godhe guyyaa 180 fi jedha. Guyyaa 180 sun akka ammaatti yoo ilaalle gara ji'a 6ti. Nyaachisa godheedha guyyaa 180f. Erga isaan nyaachisa godheedhaa ta'e booda magaalaa Suusaan yookaan magaalaa waajjirri isaa jiru immoo uummata hundumaa waamee guyyaa 7 nyaachisa godhee waan hundumaatti argisiisee namni hundumtuu hin gammadanii jedha. Guyyaa 7ffaatti jedha itti jira sana nyaachisaa jiru. Ministeerota dhufan gurguddoota biyya isaatis akkasuma namoota magaalaa Suusaanis nyaachisee gaafa guyyaa 7ffaa itti tolee ituu gammadee jiru haadha manaa isaa waashitti gonfurra kaanii akka fidanii fi warra xuwaashota ergee jedha. Gaafa isaan fiduu dhaqan waashittiin haadhi manaa isaa dhufeen argamuu jette. Isheenis akkuma isaa afeeraa turte garuu kottu si'aa ilaalanii gurguddoota biyyaa duratti naa dhiyaadhu si'aa argu sabni kun jennaan hin dhufuu jette waashittiin haadhi manaa Ahashweroos. Yeroo akka godhu waaqayyo Asteeriif hojii jalqabuu isaati. Haaleluyyaa. Yeroo achi dubbii kaasu mana mootummaati waaqayyo as gola namaa keessa Asteeriin qoqopheessaa jira. Asteeriif yeroo ol boowwachaa jira. Siifillee galgala irraa kana yeroo dubbiin dhageessu akkasi. Waaqayyo wayitti siibuu jalqabeera. Gaafa isheen haqaa fi daannaa isheen didduu in aaree jedha. Mootiin kun aaree lafa dhidhiitee biyya balleessee ergasii gorsitoota isaa wajjin taa'ee mari'atennaan maallaa waa'ee dubartii kanaaf attaman godha jedhee gaafannaan warri har'a dhagaan namoota kan duratti ministeerota duratti kottannaan isheen didde ajajanyaan didde asii galanii dubartoonni abbaa mana isaaniif hin ajajama waan ta'eef dubartiin kun geggeeffamuu qabdi jedhan. Xalayaan kennaafii fi geggeeffamuu qabdi sirraa deemuu qabdi mana mootummaati ba'uu qabdi jedhan. Waaqayyo sirraa geggeessa galgala irraati kaasee. Hin geggeeffamu sirraa mana keerraa hin geggeeffamu warri wacan kun guddina fakkeessa geggeessa waaqayyo sirraa. Ishee kanallee salphinaan aree mana mootummaati erga mootiif ajajamuu didde attamiin godhe jennaan isheen abaatuu jedhanii mana mootummaati ari'an. Kanaaf waashittiin ati manaa mootii mana mootummaati ari'amte. Asteer boqonnaa 2 arifadheen dubbadda dafee fixuudhaaf dubbii kana gara ergaa kootti dhufuudhaaf. Asteer boqonnaa 2 lakkoofsa 1:3tti erga fudhatamanii booda erga isheen baatee booda attaman godhaa jedhe mootiin takka ture qophaan taa'annaan ammas yaada dhufe. Yaadi maal jedhu biyya Suusaan keessa dubartoonni jiran sifa filataman durboon mimmiidhagoon filatamanii mana mootummaatti galan mana mootummaatti xuwaashota kennaman xuwaashonni ji'a jaajaaf dibataa fi nyaata kennaniif jedhan waggaa tokkoof jechuudha. Ji'a jaaf dibata kan biraa ji'a jaaf dibata kan biraa kennanii yeroo sana abbaa barbaadde filattaa gaafa sun dhumuu jedhan. Yeroo kana Hadaasaa kan jedhamtu boodarra Asteer kan jedhamte intalli abbaa haadha hin qabne Asteer mana eessuma ishee Mardokiyoositti kan guddatte intalli tokko turte dhaabbatoleetti miidhagduu turte jedha. Isheen intala miidhagduu dhaabbatantu turtedha Asteer. Yeroo durboonni magaalaa Suusaan keessaa qabamanii galma mana mootummaatti ergamuutti ka'an Asteeris qabamte. Dhaggeeffadhaa Asteer abbaa haadha hin qabdu kanaa biyya ormaa jiru biyya ormaati mana eessuma isheetii jirti. Yeroo isaan galma mana mootummaatti geeffamuudhaaf qabamanii deeman Asteeris qabamtee maqaan ishee Hadaasaa jedhama yeroo sanaa filatamte gaafa isheen duukaa kaatu Mardokiyoos duukaa fiigee sanyii kee hin jedhe ittimee biraa deebi'e. Maaliif biyya Suusaan jiru zariin ishee Yihudiidha waan ta'eef. Eega mana mootummaatti geeffamanii booda ji'a jaaf dibataaf nyaanni kennamanii fi saajjatoonni duukaa ramadamanii nanna isaanii kan sirreessan duukaa ta'anii waggaa tokko booda mootiin yeroo filannoo dhiyaannaan gaafa filachuuf ba'uu hundumaa dura warra Hindiiti ka'anii dhufan Hindoon irra yookaan babbareedan beektu nama manamaa teessu abbaaf haadha hin qabne Asteerin filate mootiin. Haaleluyyaa. Gabaa keessaa carraan sirra bu'a barana waaqayyo filannoo sii fida. Gaaf kana filamtee mana mootummaa galtee iddoo waashitti buutee haadha manaa mootii taate. Namni dhiyyeettiin kun namni mana namaa teessu kun
mana namaati mana ormaa biyya ormaa mana namaa teessu kun abbaa haadha kan hin qabne kun iddoo waajitti haadha manaa nama mootii biyya 127 bulchuu buute. Haleluuyaa. Ergaan sii qaba. Waaqayyo lafa gaddeebummaa kanaa si kaasa. Rakkina amma jirtu kana keessaa si kaasa iddoo ulfaatu si baasa. Kun waaqayyoof salphaadha. Maayikiroo sagandii keessatti dhimma kana hojjechuu danda'a waaqayyo. Kanaaf Asteer boqonnaa 2 lakkoofsa 19:3 dubbifadhaa. Gaafa Asteer filamtee mana mootummaa galtuu mana mootummaa balbala kan taa'u Mardokiyoos kan jedhamu eessummi ishee mana mootummaa kan eegu tokko jira killaa mana mootummaa balbala killaa mana mootummaa kan taa'u. Egaa karaa indirectly mooticha ajjin soddomaniiru waan ta'eef xu'aashota balbala mana mootummaa eegan lamatu Bitigaaniif Teresh kan jedhamantu aaranii mooticha ajjeefna dheetu isaan qoratanii dhaga'e. Eenyu Mardokiyoostu dhaga'a. Mardokiyoos kun dhaga'ee Asteeritti gabaase. Asteeritti xu'aashonni akkas akkasii Tereshiif Beegaas kan jedhamanii mootummaa irratti aaranii Bitigaaniif Teresh kan jedhaman aaranii mootii irratti mootii ajjeefna jedhanii mari'achaa jiru jedhee inni gabaafnaan Asteer mootitti himtee dubbicha keessa lixanii qorannaan dubbii isaa dhugaa ta'e argamnaan iddoo mootichaa xu'aashota kana lamaan fannisan. Xu'aashonni kun lamaan gaafa fannifaman egaa waan inni godhe kun waan Mardokiyoos hojjete kun oolmaan mootiif oole kuni galma guyyaa guyyaadhaan seenaa mootichaa keessatti barreeffame jedha 2:23 irraa. Habarreeffamu malee Asteer boqonnaa 2:23 argattu kan habarreeffamu malee garuu homtuun godhamneef silaa nama biyya 127 bulchu mootii du'a oolchee silxaana kennamaaf iddoo guddaa kennamaaf hin kabajama ture garuu ammallee inni balbala kellaatti hafee galmeen sun garuu galagalfamee barreeffamee mana galmee gale. Utuu kun kanaan jiru haleluuyaa. Asteer boqonnaa 3 lakkoofsa 1:15tti mootichi Amaan ilma Amadeetaa kan jedhamu gurguddoota biyya sana hundumaa ol godhee jedha. Ittaanaasaa godhee biyya irratti isa moosise. Erga Amaan ilma Amadeetaa kana ittaanaasaa godhee biyya mootota jiran hundumaa gurguddoota jiran hundumaa irra godhee booda immoo hundumtuu akka qoommaaniif hundumtuu akka sagadaniif ajajee jedha. Kanaaf namichi yeroo inni gadi bu'u yeroo inni ol billitu namoonni gugguufiif hin qoomma'uuf Mardokiyoos garuu qoomma'uu didee jedhe. Haleluuyaa. Mardokiyoos qoomma'uu dide hundumtuu qoommeefi namicha kanaaf yeroo inni gadi bu'us yeroo inni lixus hundumtuu sagadaaf hin gugguufaaf Mardokiyoos garuu yeroo inni lixus yeroo inni gadi bu'us taa'e ilaala. Mardokiyoos maaliif hin sagaddu jennaan ani qoomoon koo Yihudiidha jedhe. Qoomoon koo Yihudiidha waaqa sagaduufan qaba namaaf hin sagadu jedhe. Pheenxonni nama lamaaf hin sagadnu hubadhaa. Gaafa nama laaltan nama jala waan garaa garaan godhatina kan sodaatamuu irra jiru mooticha moototaa Yesuus. An nama lamaaf hin sagadu nama lamaaf hin qoommu nama gugguufuuf tokkoon qaba. Waaqa Abiraam waaqa Siyaaq waaqa Yaaqoob kan jedhamu biyya keenyaa qabna. Nama lamaaf hin sagadamu nu biratti jedheen nama lamaaf hin sagadu jedhe. Mardokiyoos hin kufu jedhe garuu ani qoomoon koo Yihudiidha jetti dhaabne. Gaafa qoomoon isaa Yihudii ta'e akka dhaga'ee jedha Hamaan. Qoomoon isaa Yihudii ta'uu isaa dhaga'eetu isa duwwaa balleessuun tuffate jedha. Horte qoomoo Yihudoota biyya kana keessaa jiran hin fixaa'e. Nam balleessa jedhee ka'ee jedha. Asteer boqonnaa 3 lakkoofsa 6 dubbifadhaa. Isa duwwaa ajjeesuu hin tuffatedha. Mardokiyoos duwwaa ajjeesuu tuffate qomoon isaanii Yihudii ta'anii biyya sana keessa kan jiran afanii biyya Suusaan keessa kan jiran hundumaa fixuudhaaf irratti mari'ate jedha. Kanaaf Yihudoota qomoo Mardokiyoos guutummaa biyya Oshoros keessa jiran hundumaa fixuudhaaf hin barbaade jedha. Guyyaatti jara aloo ba'uu carraa buufatedha. Maaloo dhaggeeffadhaa kana. Hunduma isheen fixaa Yihudoota biyya kana keessa jirtuun xaragee lafarraa balleessa jedheetu guyyaatti aloo ba'u guyyaatti isaan fixu carraa buufate jedha. Carraan guyyaa ji'a kamii karra baasu. Gaafa inni carraa buufatu jedha ji'a daadhisa ji'a 12ffaa guyyaa 13ffaatti ba'e jedha. Waaqayyo beekaa fageessee achi fageessee buusa. Carracha achi fageessee akka biyya keenyaatti akka naasetti buusa. Ituun akka naasetti carraa buufatee jiru akka yaadatu dhufee gidduu gala garuu. Haleluuyaa. Isa seexanni fageessee qabee waaqayyo gidduutti galee hojii siif hojjeta. Gaafa Adaarisa jedhamu gaafa guyyaa 13ffaa ji'a 12ffaatti ba'eetu mooticha sadaqee amansiifatee jedha. Abshoroosiin amansiifatee seera Meedoonii Faarisiin irratti mallatteessifatee labsiin waa'ee kana biyya hundumaatti labsame jedha. Maal kan jedhu Yihudoota biyya keessan keessa jiru fixaa. Yoom gaafa ji'a 12ffaa gaafa guyyaa 13ffaa hundumtuu walitti qabamaati. Yihudii biyya keessan keessa jiru tirmijaa fudhaa. Qabeenya isaanii saama lafarraa isaan balleessaa kan jedhu aqee mootii amansiifatee fardi cocolleetti kenname warri labsii kana labsan biyyarra gadhiifaman jedha. Yoom Yihudoota fixuudhaaf guyyaatti labsame kun fixuudhaaf labsiin bahe hundumtuu ariifatanii karaa garaa ba'anii waa'ee dhumaatii Yihudootaa labsuu jalqaban jedha. Labsichi magaalaa Suusaan keessatti hin dhaga'amedha. 3:15
boqonnaa Asteer boqonnaa 4 lakkoofsa 1:15tti yommuu kana Mardekioos yommuu labsii kana dhaga'e hin gadde jedha. Gaddarraa kan kee wayyaa isaa tarsaasee mataa isaa irratti daaraa filfilatee bo'aa waawwachaas magaalattii gidduu darbe jedha. Hin boo'ee jedha. Maaliif kun akka saayidee boo'ee Mardekioos bo'aatu ni deemu arganiitu dhaqanii Asteeritti manii jedha. Inni ati biratti guddattee Mardekioos inni si guddisee bo'aa deemaa. Gaddaa deema magaalaa wayyaa gurraacha uffateetu gaddaa magaalattii walakkaa deemaa jira jedhanii qaliitti maneennaan wayyaa ergiteef jedha. Boqonnaaf guutummaa salphifadhaa wayyaa ergiteef ennaan fuudhii badin barbaadu jedhe wayyaa kee. Ishi maal taateetti namatti ergite dabaltee dhumuuf jennaa dhaqii mootii nuu gaafadhu jedheen. Zariin keenya lafarraa baduuf jedha sanyiin keenya biyya kana keessaa baduuf jedha labsiin akkasii nutti beera dhaqii mootii nuu gaafadhu jedheetti dhaame. Akkas jettee deebifte ammas amma mootiin na waamee hin jiru. Amma yoo nama waamu ta'e amma dhaqanii naan tu nama waamii yoo dhaqan nama jeessa ulee namaan qabu taanaan hunduu na waame mootiin gidduu kana jetteen boqonnaa 4 lakkoofsa 12 qabadhaa akkas jedheetti mi ammas deebise mootuu ta'uun kee yeroo akkasii barbaadame ta'a dhaqi nu gaafadhu dhaqi mootii nu gaafadhu mootuu ta'uun kee achi ta'uun kee yeroo akkasii barbaadame ta'a garuu ati yoo didde Yihudoota kan furuuf kan oolchu Waaqayyo biyya biraatii kaasa ati manna abbaa kee garuu hin baddu jedheen. Mootuu ta'uun keef guyyaa akkasii barbaadame taa'edha. Ilaa yaa nama Waaqayyo iddoo irra si kaa'ee jirtu kana. Yaa nama iddoo Waaqayyo iddoo hojii irra si kaa'ee jiru kana achi si kaa'u Waaqayyo yeroo kana barbaadame ta'a. Waan jal'aan hojjetin qajeelin hojjedhu sabaaf faradi dhugaa dubbadhu yeroo akkasiif ta'a achi taa'uun kee. Yoo ati didde garuu Waaqayyo ijoollee isaaf saba isaaf warra waameef of eeggata. Iddoo biraatii kaasa asuma ergaan si qaba obboleessa koo. Asuma ergaan si qaba obboleetti koo siifis waldaan si gattee namni si gatee namni dhiisee waa'ee kee dhiise kanaaf Waaqayyo yoo isaan dhiisan biyyi kun yoo dide Itoophiyaa yoo didde waa'ee keef iddoo biraatti nama kaasa. Galgala irraa kanaa jalqabee waa'ee keef Waaqayyo hojii jalqaba. Dubbichi galagalfamee argita. Ati nu gaafa dhumuuf jenna yoo didde ati manna abbaa kee waan ooltu sitti hin fakkaatin mootii taate waan jirtuuf kan nama dhibu isheen mootii ta'uu isheef hin sodaan. Ati nu gaafa dhumuuf jenna. Yoo didde garuu mootuu ta'uu keef yeroo akkasii barbaadame ta'a yeroo akkasiif akka dubbattuuf Waaqayyo achi si kaa'e ta'a sinillee akkasuma nama nana yeroo kana keessa akka dubbattuuf Waaqayyo achi si kaa'e ta'a jalli hojjetin qajeelin hojjedhu fuula Waaqayyooti gatii kan si kaffalchiisu Waaqayyo gatiitti kan si kennu hojjedhu waliin na cabarbarin hiyyeessotaaf falmaa hiyyeessaaf dubbadhu warra akkatan firdii isaanii warra jallate faradi achi si kaa'u Waaqayyo yeroo akkasiif yaadeeti ta'a yoo didde garuu Waaqayyo ijoollee isaaf hin kaa'a akka jedheetti ammaan akka jettee argite gaafa akkas jedhu sodaattee egaa fala tokko fallatteen ennaan guyyaa sadiif kadhadhaanis nan kadhadhaa saajjatoota koo jiran kadhadhaa warra na bukkee jiran ijjin saajjatoota mana koo jiran yookaan warra na bukkee jiran warra naaf ergaman ijjin mana mootummaa sana ishee bira kan jiran dubartoota ishee ergame ijjin anis nan kadhadhaa sinis kadhadhaa guyyaa sadii kadhannee jetteen yoon du'es nan du'a dhaqeen mootii gaafadhaatti kanaaf guyyaa sadii soomaaf sagalee labsame Yihudoonni hundumtuu fuula Waaqa irratti kufan Waaqayyo kadhata ijoollee isaatiin dhagaa. Waaqayyo fuula isaatti kufuudhaan deebiin fida. Yeroo baay'ee dubbadheeru garaa garaa obboleettii obboleessa koo raajii mattiin bilbilatiin kufi Waaqayyo dhagaa soomi fuula isaatti si deebisa. Abalumaaf hin bilbil nama Waaqayyo baluu walitti silkii fudhattee hin fiigin kufi fuula isaatti. Oolonni koo sagalee koo beeku anis sagalee isaanii beeka jedhee caafamee jira malee raajonni koo sagalee koo beeku jedhee caafamee jiru kakuu haaraa keessatti. Si dhagaa sinis Waaqayyo si deebisa. Kanaaf falli kanaa kufuudha fuula Waaqa irratti hin kadhanna guyyaa sadii nan kadhadhaa isinis kadhadhaa jetteennaan kadhatti labsamee kadhachuu jalqaban. Guyyaa sadii booda kadhataa kaatee mana mootummaa dhatte. Asirratti waan sinitti hima. Yoon du'es nan du'e itti dhaquun ishee sun Asteer kun dhaqxee mooticha gaafachuun ishee yookaan intercession gidduu galuu isheeti. Asteer kun akka kanatti kakuu haaraa keessatti Yesuustu akka nu Yesuus nuuf Waaqa gidduu galee gidduu nu galee araara nuuf fide. Namaaf Waaqa kan dhaabatu innis nama tokko innis Kiristoos jedhamee akka caafame. Du'a keenya badiisa keenya gidduu isa gale Kiristoosiin bakka buutee Asteer iddoo kanatti araarsuudhaan gaafachuudhaan nattee mootii gaafachuudhaan sabarraa du'a kaasuudhaan Yesuus ta'uuraatti kan inni fakkeeffamu iddoo keenya duudhaan dhiiga ofii isaa baatee mana qulqullummaa isa qulqulleetti ol nu gale. Karaa kana du'i bara baraan irraa ka'e. Karaa kana warra 70 irraa du'i bara baraa ka'e. Asteeris dhattee mana mootummaa dhattee olitti gaafachuun ishee sun gidduu galuu saba sanaaf gidduu galee isheeti. Kakuu haaraatti Yesuusiin bakka bu'a. Duuf badiisa bara baraa gidduu nu golee du'a bara baraan irraa kaase Yesuustu. Yoon du'es nan du'aa jette riskii ofirratti fudhatte yoon du'es nan du'aa yoon galee galeettiin
riskii sana fudhachuun ishee Yesuus ofiisaa nuu kennuu isaati. Ofiisaa lubbuusaa jireenya isaa nuu kennuu isaa argisiisa. Yesuus jireenya isaa nuuf laatee du'a bara baraa nu oolche. Ofirratti badii keenya hundumaa dheekkamsa Waaqayyo sana hundumaa irratti raawwatame adaabsiin badiisa jalaa oolche. Kanaaf macaafni Asteer kun Asteer yeroo keetti dubbattu nuu dhufu Kiristoos kana bakka bu'a akka isheen Yihuudoota oolchite Yesuus nuu duudhaan nu oolche du'a bara baraa. Egaa kadhata sana booda nattee atte mootii gaafa isheen ollittu maayin Asteer jedhe mootiin lafaa ka'e ulee qabeefi. Haaleluyyaa. Maal barbaaddaa jedheen walakkaa mootummaa kootii yoo ta'e siif kennamaa jedhe. Waan xinnoo isheen gaafachuu dhatte dhiiseetu biyya 27 yoo gargar baaseen si kenna yoo barbaadde maayini gaaffiin kee jennaan waan tokko hin barbaadu itti dhiyeennaan har'a guyyaa laaqana mana kootti hamaan ijjinnaa dhiyaadhaa jetteen. Laaqana sirii qopheessa irratti hamaan ijjinnaa argame kanumarra gaaffiin koo jette. Haaleluyyaa. Kanaafan si barbaade mana koo irratti laaqana sirii qopheessa irraa laaqana isaa irratti dhuftanii hamaan ijjina akka nyaattan duwwaan si afeeruu dhufeetten. Ennaan mootiin amaanitti maayidee qophaa'anii nyaachisan dhaqan. Dhaggeeffadhaa maaloo kana. Waaqayyo beekaa mana isheetti nyaachisa. Namichi kun gara fannootti deema. Nyaachisana gaafa fidanii dhufanii nyaatanii raatan maayini maddu Asteerii maal barbaaddee gaaffiin kee maal jedhee mootiin gaafannaan har'a ni maddu jetteen boorisii nyaata koratti na argamaa jetti. Gaafa guyyaa lammaffaa ni maddaa jetti. Nyaata sana nyaatanii jedha. Mootichi nyaatanii gaafa mana Asteerii gadi ba'u. Gaafa mana Asteerii gadi ba'u har'as Mardekiyoostu karaa dura ta'a. Gaafa hundumtu gugguufamu itti gammadee tolee gaafa mana gadi ba'u Asteer balbala kellaa dura ta'a. Bara baraan illee hojii shaxanaatti gufuudha nuyi. Hojii jalinaatti gufuudha. Aaree galeedha manatti. Gammadee tunni gadi ba'ee dhufee gadi ba'ee balbala kellaa irra yeroo gaafa Mardekiyoosun argu kallattii manfuulli isaa geeddaramee lafa dhidhiitaa manatti gale. Mana galee aare jedha. Haadha manaa isaa wajjin mari'atee firoota mari'atanii maal rakkattee jennaan mootiin iddoo guddaa irra kaa'eera. Arramuu hundaa'uun mana Asteeritti mu nyaachise ana duwwaatu waamame ana duwwaatu affeerame mootii wajjinii. Mana giiftiitti nyaachaa ollee garuu maal naa godhaa jedheen ehennaan gaafan gadi ba'u balbaluma namichi jalaa sanatti ta'a Mardekiyoostu hojii godhan qa'a. Isa gaafan argachitti ilaalu jibbee jedhee gaafan naasa'u firoon hundumtuu waamaman jedha. Maal kan godhan ilaa akka godhe muka dhundhuma 50 qopheessi itti fannisiiti boorituu nyaachisin gahin Mardekiyoos hin fanniftee nyaachisa guyyaa lammaffaa irratti argamta. Waaqayyo dubbii galagalcheera. Akka isaa yaada kana ta'u Waaqayyo karaa isaa yaadne hojii hojjeteera. Ishedhanii muka fannoo qopheessutti ka'an muka fannoo qopheessuu gaafa isaan jalqaban muka fannoo ni kaan kana dhee firoota wajjin muka fannoo dhundhuma 50 qopheessanii jedha. Muka fannoo dhundhuma 50 qopheessanii gaafa isaan galgala mana hamaanitti mareerra jiran galgala irraa Waaqayyo mana diiketti mari'atamaa jiru tol galee seenaa geeddara. Galgala isaan mana hamaan fa'i mari'atan boqonnaa ja'a lakkoofsa 1:14 dubbisa. Asteer boqonnaa ja'a lakkoofsa 1:14 galgaluma gaafasii mootirraa ribni badeedha. Galgala gaafa yoomi gaafa inni boona qeefa ajjeesadhe mana isaa taa'ee mari'atu firoota isaa walitti qabee mari'atu mootirraa irribni waan badeef jedha. Guyyaa guyyaatti galmeeffamu sana dubbisuudhaaf naaf fidaa jedhe mootiin. Waaqayyo irribarraa balleessee dhimma kee hojjechiisaa abbe. Galmee naaf fidaa nana qanii galmee fidan gaafas qabanichi qabanii galmee fuudhanii fidan gaafuma saaqamu galmee waa'ee Mardekiyoosi. Waa'ee maali? Gaafa xu'aashonni lama mootii irratti mari'achaa turan namicha akkasii Mardekiyoos jedhamu Tereesiif Bitigaan utuu isaan mootii irratti mari'atanii Mardekiyoos dhagee gabaasa gochuudhaan lubbuu mootii du'oolchara kan jedhutti ba'an. Dubbisaa mootiin dubbisaa bulan halkan guutuu mana hamaan fa'i immoo halkan guutuu muka fannoo qopheessaa bulan. Mootii irraa irrinni badeedha Waaqayyo bitaayitii irraa fuudhe. Karaa lixuu hin danda'amne dhaqee ollitee dubbisedhen. Yeroo mootiin dubbisee ciisuuf jedhu Waaqayyo ammasitti bu'a. Hin dubbisan jedha. Halkan guutuu dubbisaa bule mootiin. Barana galmee kee dubbifama. Barana seenaa galagala. Ituu sajjeesuun mari'atanii Waaqayyo haala geeddaree fida. Kana irratti faarfannaa tokkoon qaba. Du'a tarkaanfii tokkoot galee Waaqayyo ka'ee gidduu galee tasa dubbiin oo galagalee. Hamaan muka fannoo qopheessaa Waaqayyo farda qiqindeessaa. Tasa galagalee dubbiinsaa irra galagalee dubbiinsaa. Tasa galagalee dubbiinsaa irra galagalee dubbiinsaa. Mardekiyoos hunduun jiraata hamaan maafinaafee maraata muka fannoo qopheeffata. Waaqayyo mootii tol galeera galmeenis galagalfameera. Mardekiyoosiif barree dhufeera. Mardekiyoosiif barree dhufeera. Mardekiyoosiif barree dhufeera. Mardekiyoosiif barree dhufeera. Du'a sirratti qiqindate. Mareedinni kees mari'ate Waaqayyo too karaa dhoowwate. Haaleluyyaa. Faarfannaa kana kaasitti isaa hojjete warri beekan jiru. Dhimma narra lallabu kana bartu kuna jedhe faarfannaa isaa kaasitti irra jira ture. Kaasitti jalqaba irraa du'a tarkaanfii tokkotti gale Waaqayyo ka'ee gidduu gale. Gaafa isaan ajjeesuuf jedhan galgala isaan taa'anii asii mari'atan Waaqayyo mana mootummaa ol gale.
mana mootummaa ol galee galmee dubbisiisee dubbisaa bulee ganama dhufeedha. Muka fannoo qopheesse sana Mardekiyoosin isa saba guutuuf inni isaan saba guutuuf awwaajanii jiran labsiin du'aa sun ganaa ji'a Adaar isa jedhamu gaafa guyyaa 19ffaati. Kana gidduutti Mardekiyoosin ajjeesuudhaaf waan hundumaa fixatee ganama barii gaafa dhufu mootiin ribaa hin rafin bule yeroo dhufe addaraasha keessa galu nama jiru jennaan anaa jedhe mee kottoo jedheen ana maan jennaan nama mootii ulfee kennuuf jaallatu maaltu godhama jettee yaaddannaan tokko uffanni mootummaa itti uwwifamu gonfoo mootummaa irra kaa'amu ulaagaa baasa ulaagaan ofii baafateettis dabarsa waaqayyo. Namni tokko immoo qabee karaa gurguddaa magaalattii irra deemee addabaabaayii irraa nama mootii ulfee kennuuf jaallatu kana godhama jedhee labsaa ooluu jedheen. Akkas jennaan eennaan isa jette kana ituu tokko keessaa nambisin dhaqi Mardekiyoosin balbala killaatti kaase. Wayyaa mootummaatti uwwisi waan jedhan waan hundumaa godhiti biyya keessa deemee labsii jedheen karaa gurguddaa irra deemee labseen. Kanaaf fuudhee Mardekiyoosin qabee katamaa keessa ka'eedha. Magaalaa addabaabaayii irra ka'ee nama mootiin ulfina kennuuf jaallatuuf kana godhama jedhee labsaa oolee yeroo inni manatti galu ati manaasaa isa turteetteen gadheetaan edhiisedhe maal jennaan namicha jedhamu qofa na qopheesnee fi haasaa bulle sanaa qabeen katamaa keessa ture magaalaa keessa naannessaa ture hedhen inni maaliidha sanyiin isaatti tun afaan hin fitin Yihudiidha taanaan bara baraan kuftaan malee lammaffaa waliin kaatu samuu hin dandeessu manas taa'ee gee waaqayyo mataasii mara barana gooftaan isa boodatuun ishee jina haasaa jiru nyaachisa guyyaa lammaffaaf dhufanii sardan jedhe gara nyaachisaa dhufaniitu isaan ta'anii haasaa jiranii nyaachicha erga nyaatanii boqonnaa torba dubbifadhaa boqonnaa ja'a guutummaa isaa torba tokkomma kudhaniitti Asteer boqonnaa torba tokkomma kudhaniitti macaan Asteer finnaar itu isaan ta'anii nyaachaa jiranii maan Asteer gaaffiin kee jennaan maal naa godhaa jette nyaachisa irraa kaate attam jennaan ituu qomoon kodhu gugamee lafarraa dhumuuf jedhu as jiraachuun maal naa godhaa jette Asteer. Hundi kana godhu jedhe mootiin ka'e hamaan isaa hamaa bukkee taa'u kanaa jette. Yeroo kana mootiin aaree alatti dheekkamaa gaafa gadi ba'u siree ishee jilbeenfattee dhiifama kadhata tureedha. Adaraa giiftii kootuun jedhu mootiin deebi'ee dhufee siree isaa irratti argedha. Namichi kun amma mootummaan jiru siree haadha manaa kottu ol ba'ee jedhe mootiin maal naa wayyannaan xu'aashoonni jedhamu kafannoo qopheessaa fi bulee mana isaatii qabannaan haqaaf fidaa jedhanii balbala mana mootummaa duratti muka eda Mardekiyoosin qopheessaa turetti fayyaatti rukutanii mana mootummaa fuulduratti hamaan irra raasan. Muka siif qopheessa itti darbu haala siif qopheessa itti darbu waaqayyo si dubbata pheenxee dhugaa ta'e jiraadhati iddoo lama najjatin harka iddoo lama iddoo garaagaraa keessa hin galchin nama lamaafis sagadin waaqayyo waaqa keef sagadi jiraadhu innati sagadduuf innati hojjettuuf waaqayyo si oolcha. Kan nama dhibu Mardekiyoosin ajjeese jedhee maraachaa ture Mardekiyoosin dura du'e. Mardekiyoosin dura galaafate waaqayyotu. Egaa mana mootummaa duratti isa fannisan jedhaa hin fannifameen. Gaafa inni fannifamu muka Mardekiyoosin qopheessatti gaafa fannifamu guyyaan sun Yihuudootaaf yeroo sodaachaa ture. Boqonnaa 8:17 dubbifadhaa. Yerootti Yihuudoonni sodaachaa turan gaafa sana yeroo sodaatame ture Mardekiyoosiif yeroo sodaatame ture garuu waaqayyo dubbii galagalchuudhaan kan ka'e gaafa inni du'u gaafa sun mootichi qabeenya hamaan hundumaa irratti Asteer moosisedha. Gaafa isa fannisan isheen immoo fira akkataan itti himtee qabeenya sana isheef godhedha. Kanaaf guyyaan sun Yihuudootaaf yeroo ifaaf yeroo ulfinaa turedha. 15:17 dubbifadhaa. Akkasumas sagalirraa immoo dubbichi galagalfamee argan jedha. Labsiin sun labsiin kan irraa diigamedha. Waaqayyo labsiin irra jiru sana hin diiga. Asteer boqonnaa sagalirraa guyyaa sana itti abdatan waaqayyo irraa galagalche jedha. Maarqos boqonnaa 16:18 dubbifadhaa. Eenyutu dhagicha irraa nu galagalcha jedhanii bu'aa deemu turanii gaafa sana kan garuu galagalfamee argan jedha. Waaqayyo si mana kee irraa dubbii hamaa sana galagalchee argita. Dubbichi sirraa galagalfamaa waan seexanni jedhe sun sirratti hin ta'u. Dubbichi waan galagaleef tokko si balleessuuf sirratti kan kaan qooda kee darbanii kennamu. Asteer 7:8 si balleessuuf sirratti kan kaan qooda kee darbanii kennamu. 2 salphinni siif yaadame hafee kabajuun kee labsama. 3 dhuma gadduu boochi kee geddaramee galataan bakka buufama. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Si galateeffanna yaa gooftaa dubbii kee dhufee maqaan kee eebbifamu. Sagalee kee kanaan ijoollee kee waan gargaarteef ulfaadhu obboleettii koo obboleessa koo bira waan geesseef maqaan kee haa eebbifamu. Sagalee kanaan jajjabatanii lafa jiran yaa ka'an. Yaa Waaqayyo sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoos saba keenya bakka bakka isaan jiranii gargaari. Dubbii kee kana hundumaaf ulfaadhu ana garbicha keessa na gargaari. Obboleettii kun ajjii istiidiyoo kana jirtu illee yaa gooftaa afur geggeessuun kee wajjin haa ta'u. Torbee nagaan deemee immoo garrutti ayyaana kee keessatti nu eegi maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu torbee wal agarra.